Gala, gala, si fudheni mala, injirumsi nala. Dagachiistu mukuu dhangaa koi mala, si qabadheen deema dhiyoo fi alaala. Si waliinan fiiga ta'ee artiif dhiiga, barsiisaa bohaarsi dhokataa mul'isi. Aadaa dura seenaa qabsoo kan eenyummaa atiidhaan dabaallee galabaannee deemna. Daawwannaa uummata magaalaa baadiyyaa jaasaaf daa'immanii kantiibaa waardiyyee. Galaa galaa si fudheni mala, injirumsi nala. Barru kooti galaa bohaartii dhagala, barsiisaa dhagala. Galma kooti galaa aartii kooti galaa. Akkam jirtu jaallattootaaf hordoftoota keenya. Kun qophii keenya yaada uummataati. Har'a immoo yaada uummataa keenyaan dargaggoo tokko isiniif qabadhee dhiyaadheera. Amma qophii keenya dhumaatti nu wajjin akka taataniif jaalalaan isin gaafannaa. Haala biyyi kun keessa jirtuu fi maqaa kee naa ibsi. Ani Malkaamuu Mootummaa durumaa kaasee waan barbaade haasa'uu nan danda'a, garuu maqaa koo dubbachuun jaalladhu. Maqaa koo Malkaamuun eenyu daree? Harkaa baatee Malkaamuun anumadha. Xiqqoo naagaleera. Tole, maqaa kee nu ibsiteetta. Mee haalli biyyi kun keessa jirtu nu ibsi. Ani dhugaama isaa dubbachuufi an jireenyuma biyya kanaan baqadhee ba'a. Rakkuma carraa ta'ee too biyya kana dhiisee baharuu natti dhuftee korojoo koo fudhadhee korojoo naqee moo waan biraa jiran sitti fakkaate. Waraqaa deeggarsaa fi waraqaa eenyummaa baafachuufi kan hin gannatti deddeebi'aa ture. Dookimentii koo kan kutaa 8, kutaa 10, kutaa 12 duwwee keessadha. Jireenya biyya kanaa immoo keetti siibsuun qabu. Maaliifi jireenyi baay'ee ulfaachuurraan kan ka'e amma durii wanti si gammachiisu waan jiru. Amma wanti si gammachiisu dur amma yoo sakaan dhiiste oduu gammachiisaa dhanii girgiddaatti waan laxxafu. Amma garuu wanti oduu gammachiisaa fa'aa girgiddaatti laxxafamu. Wanti waan itti laxxafamu girgiddaatti yoo argite abaluu jalaa manni gubatee buukii akkasii irratti lakkoofsa baankii akkasii irratti gargaarsa nu godha. Iddoo akkasiitti buraayyuutti sabbataatti waldaa ijaaruuf hennaa buukii akkasii irratti gargaarsa nu godha. Waan akkasii guutu. Amma jireenyi biyya kanaa kun mataan nu ba'uu fedha. Amma kana duwwee miti. Keessuma amma nuuni waa'ee borii keenya yaaduu dhiifneerra. Maaliif seeti? Amma kitaabni amma mul'ata kee dhugoomsi waa'ee borii kee yaadii kitaaba akkasii dubbisaan jiru. Maaliif waa'ee borii keenyaa yaadna taanaani mana kiraa yaadna. Waa'ee borii keenyaa yaadna taanaani isa bor dubbiin ka'uu yaadna. Amma qaala'insa uummataaf haadha manaaf abbaa manaa meeqa tolii kaa'eera. Yeroo isin jiru keessumaa isa dubbii immoo dubbii. Amma maal taasise? Amma dubbii kana yeroo hundumaa ka'uurraan kan ka'e etuu akka carraatee guyyaa tokko nagaa ta'e oole biyyi nagaa miti innaan hundi keenya. Maaliif akkamittiin dubbiin ka'in ooleen? Amma wanti akkasii kuni sammuu keenya rukuteera. Sammuun keenya rukutamaadha. Amma kan biraa irratti immoo maal seete numti mataan keenya oliin jaallannu, oliin kabajnu, waliin gaddinu. Addunyaan akkamittiin nu gadditi. Amma fakkeenyaaf wanta si dhibu tokkoon sitti hima. Yeroo baay'ee ijoolleen keenya babbareedanii kokkolfanii mimiicatanii suuraa kaa'anii toora miidiyaa addunyaatti baasu. Biyya kanaaf ta'eera jedhanii madhiisu gaa. Maaliif nun babbareennee sababii suuraa kaanu kamna duwwee miti. Miidiyaa mootummaa yoo ilaalte lafa qamadiin jiru Finfinnee keessaa lafa riizoortiin jiru bakka babbareedaa darbee immoo ispaaltii Adaamaa Finfinnee gidduu duwwee waraabanii gadhiisu. Sadhoqqeen makiinaa qabatee rufa waraabanii gadi dhiisan. Kana qofaan miti. Hiyyeessumti keenya illee jechuudha. Hiyyeessumti keenya gargaarsa kadhachuuf jechuudha. Gargaarsa kadhachuuf jedhee suufii ollaasaa irraa ergifatee raatee miidiyaatti dhaqee gargaarsa kadhata. Maa hin jiru. Amma numtiyyuu balleessaa guddaa qaba. Kana qofa immoo miti. Amma miidiyaas yoo ilaalte, sirbas yoo ilaalte nama booka hunatee cooma muru malee nama boombaa dhugee shiroo nyaatu hin argitu. Akka jechuun addunyaa miti yeroo ta'e TV keenya ilaaltu gargaarsa Ameerikaan fa'aa gargaarsa nu gaafatti. Maaliif cooma murree booka hunachaa irra eessaa hiyyeessa fakkaannu. Namni lafa saaxoon jiru, lafa hiyyeessi jiru waraabu hin jiru. Lafa bookaa, lafa maaloo. Kana duwweettaati. Isa nuuni fa'aa amma sirbuma irratti isa nuuni diina garaa gubuuf ennee olutaallee gadu taallee sirbinu fa'aa. Sanuu olutaallee gadi buunee sirbinu diina garaa gubuuf ennee faranjiin quufanii fereggeexu gargaarsa nurraa kutti. Egaa yaada baay'ee nuuf kaasteetta galatoomii akkan ilaalaa jirutti korojoo eebbachaa jirta. Korojoon kun gara biyya hambaa deemuuf jettaa?
Biyya hambaa maali? Amboo isin deemaa jira. Amboo deemaa jira. Biyya hambaa maali naqu? Ani waa'ee jireenya biyya kanaa akka itti si ibsu iyyuu hin qabu baay'ee isa yeroo baay'ee maal taasise ani biyya kanaa ba'ullee kan yaaduu fi ani akkuma itti mootummaa iyyuu koma dhunnabe numti mataan keenya iyyuu sirrii miti. Tasgabbaa'ee uummata biratti dhiyaata waan ta'eef mootummaa wajjin wal hin tuqsiisin. Gaaffiinsi gaafadhe kanaa fi waa'ima biyya kanaa wantuma xinnoo naa ibsin jedhe malee atoo wantuma garaa kee keessa jiru hundumaa nu ibsite. Waan garaa koo keessa jiru koo waan xeerii garaachas hin jechaa hin jiru man. Waan garaa koo keeru waan sammuu koo keeruun sitti maara malee. Ilaaqa maal ta'e seete namni akka aadaa keenyaatti bulaa jiru hin jiru. Namni uffata aadaan keenya uffata duwweetti fakkaateera. Aadaan keenya wal gargaaruu ture. Aadaan keenya waliif yaaduu ture. Aadaan keenya wal guddisuu ture. Aadaan keenya tokko ta'uu ture. Aadaan keenya wal jaallachuu ture. Garuu namni keenya aadaa uffata irratti fudhateera. Amma fakkeenyaaf yoo kaatee wayyaa ammayyaaffattee kun aadaa keenya miti. Yoo kaatee paastaa nyaattee paastaan aadaa keenya miti siin jedha. Kana qofa miti. Ati ammati isa aadaa keenya ta'e yoo bishaan laattee fi yoo bishaan namni tokko si kadhate aannan laattaa fi ati garuu yoo bishaan gaafatte ofiisaati haayilaandii sitti gurgurata isa aadaa keenya ta'e immoo kana qofaa miti waan addunyaan jaallatu yoo kaatee hojjette kun aadaa keenya mitiidha. Maaliif annaan galle amma keessumaa artistoota irratti maal godhu seeti yoo kaatee sirba tokko hojjette biyuun kee 200 xiinxaltoonni immoo 300. Kana irratti xiinxaltootumaa fi garatti galagaluudhaan biyya kana keessatti beekaa baay'atee wal cannaqaara natti fakkaata akka hin ilaalu irratti keessumaa kan baay'ee aaree siin jechaa jiruufis kanuma wanta isitti keessaa tokko immoo sababii fiilmiin galma aadaa Oromootti hin eebbifamneef sitti immoo kunoo bakkee keetti hojjetamee eebbifamaa oola. Kan siyaarsu tokko immoo sitti immoo artistii Oromoodhaani gaafa inni sirba jaalalaa baasu qabsoorra irraa maaliif sirba jaalalaa baastaa garuu immoo haadha manaasaa immoo taagibeenyaa leeshii afeera. Singubumma kun keessumaa kan biraa immoo sitti hima gaafa artistoonni keenya maqaa goototaa muraasa dha'anii sirba baasanii maqaa goota isa ganda keenyaa waamnee jedhee arrabsee footoo suuraa artistii sanaa galabbatee postota. Kana qofaa miti. Etuu jajjabeessuun jiru, etuu wal guddisuun jiru, etuu wal jabeessuun aadaa keenya ta'eeru, etuu artistii jabeessuun jiru ofii isaatii mana keessa taa'ee artistii jajjabeessuudha dhiisee galabbata. Tokko immoo sitti hima gaafa inni viidiyoo bareedaa hojjete namni miidiyaatti baasuuf hin jiru. Garuu gaafa inni dogoggoree akkaawuntii qabu hundasaadhaan fuudhee ittiin arrabsaa oola. Kana dhagaala kan naarsaa keessumaa immoo kan innumti an qabsaadha siin jedhu innumti sirba siyaasaa naa baasisiin jedhu. Sirba isaa kan kaatee dubbiin booree taatee sedhu sana maaliin dhaggeeffate ciisee raatee erfooniin dhaggeeffate kan kaatee dubbiin booree taatee sedhu kana dhalaa siin galulaa sammuu sirkuta kana dubee immoo Oromoon tokko haa ta'uu hidhee sobee maraata haadha manaasaa immoo manaa hiikee raatee nama biraa fuudhee wajjin hin jiraata nama akkasiifaa wajjin jirra. Ani kanaafiniti mootummaa qofatu sirrii miti nutu hundi keenya iyyuu sirrii miti. An ofii kootii gaan ta'anii anumti iyyuu sirrii miti kan isin jedhuuf kan amma maalidha beektaa akka baay'ina amantii keenyaaf akka baay'ina amantaa keenyaaf akka baay'ina amantootaaf akka baay'ina gosa amantii garaa fi nutu gammadee bula ture. Garuu akka ammeenya keenyaaf akka gaarii olii yaaduu dhabuu keenyaaf akka gaarii hojjechuu dhabuu keenyaaf akka nuun wal guddisuu dhabuu keenyaaf akka nuun tokkoomuu dhabuu keenyaaf akka amaa walii yaaduu keenya dhabuudhaaf bara baraan bu'aaf galatoon kana caalaa haasa'uu hin barbaadu. Kot. Maqaa keenya jettee. Maqaa koo yoo sitti fe'u. Natti barbaada. Jooraadha. Tolee dhaggeeffattoota keenya Jooraan yaada bareedaa nu fidee dhufee ture. Yaadi isaa akkuma dhageessanidha. Tokkoomaa jedhee yaada bareedaa uummata keenyaaf dabarsee deeme. Qophiin keenya akka itti fufeetti jira. Nama biraadhaan hamma deebinee wal arginutti nagaan tura. Hayyoo hordoftoota keenya ammas dargaggoo biraadhaan deebinee dhufneerra. Qophiin keenya akkuma itti fufeetti jira. Mee maqaa kee nu ibsiitii haalli jiruuf jireenyi biyya kana keessa jiru maal akka ta'e miidiyaa keenyaaf ibsi. Maqaan kun hafa turu waa'ee jireenyaa sadetteen waa'ee isaansitti dubbachuu barbaade. Tole. Jireenya illee naman gaafatan jireenya sasiyaanaa. Nuun amma waa'ee jireenyaa
uummanni mandara kana keessa jiru hundumti keenya walii gallee waa'ee jireenyaa magariisaan barreessinee diimaadhaan erga balleessinee turreerra. Lama gama sanaan argita? Gama sana argaa jirta miti? Nuun jireenya achitti dhiifnee ofii keenya addana ta'aarra. Walii galuu hin dandeenye egaa jireenya wajjin walii galuu dandeenya. Kan jireenyaa dhiisii inni kaan iyyuu mataa keenya irra yaabee nurraa bu'uu erga didee erga nurra bubbulee erga mataa keenya irratti baannee deemuu jalqabne turreerra. Waan fedhi duri Oromoonni duri ollaan akkam bultee beekaa akkatti bulee abbaatu beekaa jedhee mammaaka. Maaliif akkatti bulee abbaa sanatu beeka malee duri akka inni itti bulee nama biraatti mul'atu. Nu garuu amma akkamitti bultee waliin hin jennu. Maaliif akka nu itti bulle nurraa dubbachaa deema ofumaan iyyuu. Amma nuti dur muuzii manatti diimessinee gabaatti geessinee ittiin ashaboo bitannee galle. Amma garuu erga qaala'insi jireenyaa hammaate muuzichuma nyaanneetu buna leechaa irratti dhugaara. Inni haa ta'uuti inni garaa keenya garaamatti qabannee dhokfanneetu irra keessa keenyaan of bareechinee deemna moofaama keenyallee miiccannee of babbareechinee deemna akka nurratti hin beekamnetti jennaan immoo gatiin saamunaa samii rukute. Amma nuti kaalsiima keenya miiccachuuf illee gatii saamunaa ittiin bitannu utuu barbaannu surreen keenya nurratti xuraa. Utuu kan surree barbaannu jaakeettiin keenya nurratti xuraa. Utuu kan jaakeettiin nanni keenya nurratti xuraa. Nun uffata faashinii haaraa miti uffata saalvachuu jijjiirrachuu dadhabne nu erga jireenyi qaalee. Nuni uffata faashiniif kophee faashinii kan nuti arginu karaa foddaatii fi abbootii mataa tokko irratti yoo argine malee nuti uummanni naannoo kana quban qabna. Kan nuti faashinii in argine yoo ta'e kan nuti arginu faashinii qaala'insaa har'a yoo waa tokko dabale boru waan biraa dabala. Ganama yoo waa tokko dabale galgala kan biraa dabala. Faashinii kanatu nutti wal jijjiiraara malee faashinii biraa argine hin beeknu. Nuun amma jechuudha abalu sirbaa siingilii baasee albeemii baasee gaafadhanii homaan nun dhibu uummata safara kana jiraatu jechuudha. Maaliif beelarraan kan ka'e garaachi keenya biitii wal jijjiira jechuudha. Muuziqaa meeshaalee muuziqaa kan aadaaf kan ammayyaa fayyadamee geeraree nutti sirbaa oola. Isa barateef hojiin hin jiru. Isa hojjetuuf miindaa gaariin hin jiru. Amma duri hiriira baaneetu rakkoo keenya himannee galla. Amma garuu erga hiriira dhorkamne as deebinee bishaan kaffaluuf hiriira, ibsaa kaffaluuf hiriira, taaksiidhaaf hiriira har'a. Amma mee mootummaan kun sukkaarri narraa hafee jedhee biyya alaatti ergaara. Nu garuu dheengaddaas gabbuune suuqii dhadhannee sukkaara kiiloo tokko gaafa gaafannu qarshii 120 nuun jedhan. Sukkaara bituu dannee naasurraan kan ka'e dhukkuba sukkaaraa fudhannee galle. Hammi kun gajjallaa kana nama yoo argite hundi nama akka jirutti dhukkuba sukkaaraa qabu. Qaala'insi jireenyaatti hammaatee jechuudha. Amma buna biyya alaatti fe'a. Nu garuu asii gabbaanee buna siinii tokko birrii 15 nun. Qabadiin akkasi. Zayitiin akkasi. Wanti nyaata akkasi. Waan biraayyuu dhiisa. Hantuunni mana keenya keessaa jechuudha. Hantuunni mana keenya keessaa illee akka beelli isa qaqqabe kanan bare erga qaala'insi jireenyaa kun dhufe manarra fiigee mana keessa guguussee nu sodaachisaa oola. Dhiyootti immoo dhiyootti waan boksiidhaan wal qabannudha. Dhuguma siin jedha. Qorichuma ittiin hantuuta ajjeefnullee gaafa innillee dabaleera. Wanti barbaadillee haa dabalu qoricha hantuutaa irratti immoo maa dabalu. Akka nu qonneen hin galfanne gatii xaa'u. Akka nuti nyaanneen gabbanne gatii ittoo nutti dabalee kun amma jireenya ta'a waa'ee jireenyaa na gaafattaa? Gaafatamu. Maqaa keenyatti hin himneem. Egaa hordoftoota keenya obboleessi koo kunis yaada bareedaa kaasee deeme. Qaala'insa jireenyaa akka mataa isaarra yaabee uummata kanaaf ibsee deemeera. Ammas dargaggoo biraadhaan amma walitti deebinuuf qophii keenya wajjin akka turtan jaalalaan si gaafanna. Hayya hordoftoota keenya qophii keenyarraa akka barumsa guddaa furachaa jirtan abdii qabna. Amma immoo dargaggeessa biraadhaan walitti deebinee dhufnee jirra. Amma qophii keenya dhumaatti nu wajjin ta'an jaalala keenyaaf affeerraa keenyadha. Hayyee mee maqaan keenyu akka ta'ee fi waa'ee nageenya hawaasaa utuma xinnoo nu ibsitee nutti tola. Maqaan koo Ambisaa Kitlaan jedhama. Nageenyaati jettu immoo nageenya mitiiti nagaa wal gaafataan jiru. Yoo nagaa wal gaafannes jennee xaqqasne wal bukkee darbaarra malee nagaadhaa fayyaadhaa waliin jechaan jiru.
dhugaa tokko yoon siif hime immoo nageenya jechuma nagaa jedhamu iyyuu waraqaa irratti barreeffamaa yoo argine dubbisaa irra malee ittiin nagaa wal gaafannee wal dubbisaa iyyuu hin jiru. Waan biraa dhiisiti amma ati dubbadhu naan jechaa jirtamani Galataan immoo utuu dhufee hin dubbatiin maaliif dubbattaa naan jedha. Ifaan immoo maaliif Galataa wajjin dubbattaa naan jedha. Baacaan immoo maalumaaf Ifaa wajjin dhaabbattaa jedha. Kumarraan immoo maal naan jedha. Waa'ee koo maaltitti hime Baacaanii natti himee jedhee kokkee na qaba. Nagawoon immoo maal jedha hunda isaanii wajjin iyyuu naasee anaa wajjin naasee maleedha. Isaanuma gidduutti gubanne nuun isaanuma gidduutti nageenya dhabne qofaa miti. Anna qullaa eelee gubaarra nu teessisaa jiru malee. Dhugaadha jiruun itti jiruu miti. Raadiyoo Philiipsii taane yeroo barbaadan akka barbaadanitti saatii barbaadanitti cufanii nu banaa jiru jechuudha. Isayyuu biyya kana keessatti yoo dubbatte dubbii yoo calliste dubbii garuu callisuuf ammoo rakkootu jira. Rakkoo sana dubbachuuf immoo ammas rakkoo biraatu jira. Isayyuu dhiisi waan biraa dhiisiti amma biyya kana keessatti an siyaasan barbaadu siyaasa keessaa beeraa siyaasa dhiiseera yooti jette siyaasa keessaa bahuu siyaasa dhiisuun kee mataan taa'u siyaasadhaa siin jedhu akkatti siyaasa keessaa baatu kun dhugumadha immoo dhugaa qabas siyaasni sin rakkate. Biyya kana keessatti wanti sin dhiibne yooti dhiifte wanti sin dhiibne siyaasaa fi shiroo qofaadha biyya kana keessa yooti dhiifte wanti sin dhiibne jechuudha. Akkamitti nurraa fagaata dhugaa qabannes akkatti nurraa fagaatudha beeraa. Amma mana farsoo yoo deemte mana qabsoo manni puulii mana qabsoo manni gaddaa mana qabsoo manni cidhaa mana qabsoo manni daadhii mana qabsoo maqaa mucaa keenyaallee qabsootti moggaafataa amma nuunis qabsoomaaf maqaa qabsaa'otaaf jennee lafuma jennu iyyuu dhabaa jira. Garuu immoo biyya akkas qabsaan guute keessa biyya akkas qabsaan baay'atu keessa nageenyi waan ta'e jedhamu hin jiru. Malee waan hundumtiyyuu qabsoo ta'e amma kan qabsaa'u malee kan daldalu dhibeeraa kan hojjetu dhibeeraa kan waan tokko godhee dhibee inni daldalu hojjetee qabsaa'amti iyyuu agabuu hojjetaa agabuu qabsaa'amaa iyyuu ishaan maaliin bitamaa daldalaan dhibee maal dhibee hojiin mataa isaatti hojjechuu qabaadha siin jechuu barbaadeeti. Nageenyi sababa hin jirreef nageenyi amma kunoo dhagaa amma kun qabsaa'amee nageenyi iddoon jedhamu tokko iyyuu hin jiru jedhamne. Sababa nageenyi hin jirreef ta'e hin beeku malee biyya kana keessatti amma gatiin xaa barbaadamaa jiru lubbuun nama badee barbaadamaa hin jiru. Abbaan ajjeesus hin beekamu kan ajjeefamus hundumaa kan ajjeesus hundumaa maaltu ajjeesee eenyutu ajjeesee akkamitti ajjeefame jettee afaanii yoo gaafatte isa ofii keetii adabbii du'aa fudhattu miti. Eenyutu ajjeefame maaltu ajjeefame jettee waa'ee majjechaa feesbuukii irratti yoo maxxansite feesbuukiin mataan isaa si adaba. Akkatti dubbannu eenyu nageenya keenya akka nuu kabachiisus akkatti gaafannu dhabne. Amma dheengadda maaliin godhaa? Haaluma keessa jiru rakkoo nageenya nuun keessa jiruun waajjira nageenyaatti machuu deeme. Gaafanna waajjira nageenyaa dhaqu isaanuu biiroo keessa teessoo walitti daddarbatanii wal lolu. Waajjiruma nageenyaatti wal loluun dhiisee deebi'ee gale. Dhugaadha biyya kanatti waa tokko sitti immoo biyya kun amma yeroo amma nageenya kana keessatti kan isheen taatee fayyaduu waara namicha saanduqa reeffaa daldalu duwwittiidhaaf taartiin nageenyas hin qabnu jireenyas hin qabnu wal bannee gadi banneerraa siin jechuumaaf. Maqaa keenyu jettee turte? Egaa hordoftoota jaallattoota keenya qophii keenya kanuma irratti raawwannee jirra. Dargaggoota gaaffii gaafanne kanarraa barumsa akka fudhattaniif akka bohaartan abdii guddaa qabna. Namooti YouTube kana subscribe gootanii maatii keenya akka taatan jaalalaan isin gaafachaa akkuma kana like share gochuudhaan koomentii barreessitanii akka entertainmentii keenya gargaartaniif jaalalaan isin gaafanna. Qophii keenya biraadhaan amma walitti deebinutti nagaa ta'aa jennaa. Artikoti gala